Rambeka. Ora ira tumbe ne mana martin be. Jarti man gafa jarti alkan sirrinti tabda gore ganama subi kate market. Ya sabare da goti. Isimbar warri anjala jirtan kun kamera chalu. Wanum do sama beitan kolfitani da bartani miti. Sama beitan kolfitani da. Him marketi. Dubartiin gafa dhufte library markete famous halkan sayya masha Allah. Mamadu ajaibatu mudda bule. Timbalagatina. Nuti jirachu barbana nama gari tau barbana. Nasrai Habibti, thank you. Ine konjo. Afarso. Wallahi. Tasada namni bayde Oromo kesa namni akana nama arabsu. Durane lenjiru kana boda lay indala tunamana. Komenti yati wan badan jirina. Because one at komenti yalati wajatu mali fatite tasidet. Badi sagal garat sibat. Wagala madudat sibat. Sihosit. Sitti dadamte. Mali farrafamti. Ene alakahum si jammar. Sigalem hatite mali farrafamti siyala. Batam mardi ibidda tufaram lagi. Sigalem tawt. Komenti yalam balagatina. Ishi garimiti. Ibne ranuti. Jirenya mata kenna jirata jir. Okay. Are you understand my people? Dullom te asri mon dullone ma dagana tetani ilmonamati wagga furtami tokko jira barana alhamdulillah rabbil alamin wagga furtami tokko kuno yani le akanumati jira barana le akanumati amma nutimana shot presidenti ma menu na bra dullome kabiya kanati bara wayane rawa wala dalaga wallahi areda arriya tharam arriya tharam Oga furtami tokko hiriyoon niti yabar hunde si refensera dume waro wajjin horii eegaa torra jechuun በጣም fatu commenti ansirki takkitti qababa whatsapp imana bilbilta kun ajjala jirta fati what happened gasti ergad jatti qashti tokko tu whatsapp natti bilbila jira biyya faranjiti maalin emergency ti diaspora ngide na tidawalum mudama diaspora na dawala diaspora na ko yaraba na dawalu egal ergadu galti anchi diaspora le na ko jolle mana biyaraba na dawalu egal so library jir jalalli ki yakun baka shamaran biya faranji le batabatu egal osmana jibba giddi na jalatu egal injirtu aljala fati ergad Khalifa kolfati berite sankuno alkano sonan dage fanne bultu kolfa isin siraku makeza ta kolfa jalal ki ya berake san onne dake onne rase haydias gora oromi kuban kamu dalaga ofi male aka kirini iribati yara mana dom biya faranji jirtu ozo sagale ki ya dage fanne rimnin kabu yara susi aka susi di yara wallahi isa dugara bisri damo shamara ba yeju sagale ki oson dage fanne rimni kabuya jar sumu jala gadi chiftu na gada dage fatut samoni live rabade san dage na mame kanada wala tur asli please gide dalagira bane tin gallu sit enjoy gona enjoy imbadini na jato ambati la babade sababa riyas borade abi what happened what is going on la wallahi ifan dirtu sen ifama ishi انا فكر نجال الثاني يا ماشي بك مودا ولي دول جاو شفت مدام سينا بقتو سينا شي از دي بورا رجا وجين ستي مره اماني بك اماني كنو اماني amana doctor onne diaspora oromo batabate yo sinin jaru raga wajin kuno shuft duran jechu jolle biya faranji comment yu number etona bilbilu miti sodati maratu ina seti gurba maratu ka gurba gowa ka mal haran kamu abanka wallahi
wallahi waggaa afushan dura jechuun isa dhugaa rabbi ambar nama gurbaan kun maraattu yaa'ii tiriin sponsora dileet na godhan cancel narraa godhan irraa maraattu na ta'ani ummanni oromoo kun suuta malee hin galuufi bar hayyummaan nama suuta malee hin galuuf wallahi nama sponsora cancel na godhan kun maraattu dha bile biyya faranjii dhufelee nama dalagatu miti jedhani artistiin tokko maa ergate guyyuma guyyaan sirbalee dhageeffatuu dadhabne neetworkii tokko halo asliiki waayee naa jirtaan nagaa si qofaan na jaalata bu artistoonni oromoo guutuun na jaalata waa'ee kiyya maal jedha artistoonni oromoo finfinnee keessatti tibee uummata kanatti na tuffata uummanni kun ejjennoo mataa ofii qabdu namni jibbu hin jiru walumaa galatti akka gootatitti na laala nimi na abdata qeerroof qarreen biyya keessa gootaati gootallee goota caalu dhugaa hin sobiin dhaaba rabbi jedhi isuma dhugaa gilee barcaa waa'ee kiyya kana maal haasoftan kanuma dhugaa himi gootallee goota caalu aslii koomtu simmataalu asliin nama cimaadha nama konfidensi mataa ofii qabu nama jabaadha nama ofitti amanu waan ofitti amaneen ka godhu ka raawwatu nama of duuban deebineedha an kanan beeku ani dhaaban akka qofaa keetitti hin baanu bar gizee amma mana bunaatitti faa bakka ol geetanitti yoo waa'ee warra miidiyaa irraa kana hamattan ija kamiin na xiinxaltan aslii kiyya ka haasaya mana keessaa jedhee bara haasaya ganda keessaa gizee haasamuun jiraan walumaa gala dubbii maama siin jedhe dubbiin itti ijjettis ilaallu akkuma yaada kiyyaatittis ta'e akka hiriyoota baay'inaan itti dhiyaadhuttis ta'e akkuma amma sitti mukana ole galatoon hayye maal qabdaree maal nuu qabattee dhufte maal godhaa jiraachuun oolta dubartii yoo maal argattu ganamaan kaatee waan nyaataa gooti akka aadaa shamarran oromootitti Habibi ani argadhus dhabus numa marqadhaan anammoo si jammaru waan akkas akkasiisan danta akkas akkasiisan irraan kan hin beeku ani jiraatus jiraachuu dhabus appitaayitiin dhiiraa na cufamee jira urgadheen gadda tokko fideetiin asitti ulfeessee ka'ee deebisee akkasitti akkana keessa ollaalaa akkasii hodheetiin appitaayitiin dhiiraa na cufamee jira I'm so sorry hin dhalchiise sila kareetitti addaan qabee maal dhalchiisa abbo ni hodheta Nino de takara bintam de hodde. Uddo wali hodde. Nino akka durgummaa deebiftuu fi hodde. Eega deettee kaatemu. Wallahi. Dhugaa akkasi hodha jaartii teessan. Jaarsa akkasii san rabbisitti haa qabu. Addaan qabee si hodha. Uzbilla maal godha rabbeedha hoolaa akkasii kan rabbeedha maal itti godha. Kakkasii san dheefaa kuna nama waggaa 24. Laki Todomi afur bolile me afur umrin ke karuga. Enggak double sekali agak fede waga dogon kora kasa waga Todomi lah mana jadi cuma dia bisa suruh sisi sana gini ya. Oke, jadi buta aja ni. Kuda sagal jeti hari sana. Kan ketir kaisa sih untuk kuda sagal di racun sih gue. Kuda sagal jeti. Ada sana lah kayak warga gafat dari orang. Afurta mission nanjera. Sono sidik kata ada apa tadi ada apa tadi? Hangga apa izin? Tada boleh di sini aku nanti asal sekarang rojuk tu wagas ada mission di sini kami tak bertemu mission tadi. Boleh di sini ada di sini sadaf. Wagas tadi naru aja. Wagas tadi naru aja. Atas sana. Auzubillah. Aku mau Jaartii rasuula mootummaan Faransaay isaa umrii diidama jaartii waggaa 45 fuudhee beeyta staayilii faranjiitiin jaartii guguddoon olii fuunan namni barate akkasuma bar jaartii olii gufuudha guguddoo yaa doftorki rabbi si halafisu ada kanaaf akkana mana keessatti akkana mataa si nyaatti ada maaliif akkana mucaa kan akkana gooti jedha na gubdee bar mee kooddu narraa kan dooliin gabbaanee wakii goona Mansurin tokko aguma laga gibe waliin dhuganii viidiyoo kana laayivii nutti ergatee waggaa 10ffaa
sargi goru Iya, kamna sarki kodim kaya rusum Mansuri lamatan payan kabusi lamata gadise. Gudi ya bal. kuna ama udasani cike mitekko anna mare farwat jana jiru sargin kerne amre yeti abo alkhanira dubarti wana yantu dugara Gafa lamma fadette jedin. Lamma fahadetto. anan kala enu tu esa bore enu gudu sabrin kaw Tena yo tate nyete diaspora kabdi suyo tate haga diaspora da wolbara tu mara ko kaba anan anum bitahi. atgize beraketi mara silki yuna mara ankam tu boda mira keda nagalchite ilmo brad alledin narakisu barbada khairo keda tabib I promise baby. Dalchi ana guddisa. Senan amma diaspora hunda wolbarte senan. Tokki choko. Senan diaspora da wolbarte senan diaspora da. Kana boka lamma fadal to sunan ga diaspora da wolbaratu fa I promise ana guddisa. Ofi dalu da bulle ke san guddisun dabo akuma munira da fi kulen jette. Dala hada fata dikke na de mata bra fuda ette. Allah. baka inda ya jirti gawuti nuga masayti uno azjala tete Dali la feti ya dali. Yo ni di de jingede. Yo kana gara ukabde garan se yabbate badi gara man araba. Jiya shani jahata ide acibo da wonni ni goru to konjiro. ankeladi kanamba ododu ya machi keladi sena kanamba kairo kesaban Tofta tin ulfa yan betani war jarsi ke sandi de thana. Jarsi ke san isni ulbel do dinna. Gara mo kabdani ni laltani mi tire garan ke sani ya yabbata him betani mi guya ratare thana. Achmal ka thani baddan. Gar kan gara me guttani de bitan. Bas. harre defo kute fakkatani ani akkuma jireenni qaaleen kophaa biraa bahee bara ammaysiin achi bultii ilma ofii wajjin anas buraayisaatti wal agar Sukkaari ganna seebar. meeqa gale Fiiloon qabe 50 deebi'een gadda. bira qabda amma kee mita barnee dabbaa kee laaluu barbaadde ijoolleen kiyya mira keessa jirti Dabbaa. kee haara nyaataa jirtaa sila Dabbaa nama baasaa bar kiiloo tokko ciree laalsanu.